Oromoon har'a Jawar Muhammad dhukkubsatee jira akkuma beektan ilkaantu dhukkubaa yaala dhoorgee jira mootummaan hagana salphane nuti. Hagana tuffatamne. Hayyuu keessan beekaa keessan nama kaleessa wayyaanee hirriba dhoorgee abbaa Isaayyee hirriba dhoorgee Suyyuun Masfiin hirriba dhoorgee Haile Maariyaam Dassaaleny hirriba dhoorgee akka jarri daqiiqaa takkaaf hin rafne godhee qeerroo jedhee qarree jedhee diyaaspooraa jedhee baqattoota biyya Arabaati jedhee Oromoo irratti isin kaasee wayyaanee cabse. Har'a yaala dhabe. Har'a ilkaan isaa ilkaan haga nama dhukkubuun beeyta warri ilkaan si dhukkube. Qiimaa ilkaan nama godhu hin beeyta. Namni kuni ilkaan isaa mana yaalaa dhaqee yookaan ofirraa baasu yookaan dawaan kennamuufii dhaqaba. Akka itti ilkaan nama dhukkubu warri ilkaan isin dhukkubee beeytan inuma beeytan. Warra beeku beeka warri hin beeyne xaba isinii fakkaachuu danda'a. Jawaar Muhammad Oromoo miliyoona 60tu diqqaate. Qeerroof qarree ijoollee lafaa dhuftuu dhaloota qubeetu diqqaate. Ummanni keenya ummanni Oromoo maali luynummaan isin dhaalte tun? Maali sotummaan isin dhaalte tun? Hayyuun keessaa wayita ilkaan dhukkubee yaala dhabu. Sheemooniyu Abiyyi Ahmad. Sheemooniyu Abiyyi Ahmad. Sheemooniyu Abiyyi Ahmad. Ati mootummaa Oromootiif hin jedhaa? Ati mootummaa Oromootiif hin jedhaa? Ati mootummaa Oromootiif hin jedhaa? Hayyoota Oromoo yaala dhoorgitaa? Ummata naafxanyaa ummata Amaaraa takka takkaan gayyaasee filannoo irratti hirmaachisaa? Hayyuun kee yaala wayita dhabu? Akkamitti nyaattaniituma dhuuydan ummannummaan Oromoo biyya keessa jirtanis? Isin hin dabbaru? Sheemiin isin hin qabu? Fotoo Jawaar wayita kaan ammoo biyya keessa ma jirtan? Qeerroo, qarree. Maa gadi baataniitiin ummata kana mootummaa kanaan sheemoonii hin jenne waan fedhe hafidu. Wanni inni isin godhu hin jiru isinuma ajjeesaa bar. Isinuma ajjeesaa wanni biraa wanni hin jiru du'aan alatti wanni biraa jira jedhan. Du'umaa bar Jawaariif yoo duutan maal ta'a? Jawaar Muhammadiif yoo duutan maal ta'a? Yoo aarsaa barbaachisu kafaltan nama kanaaf. Wanni inni kaleessa isinii godhe waan aarsaa isin kafalchiisuu miti. Takkaa of hin qusanne. Takkaa of hin qusanne. Hayyoonni kennallee ilkaan isaa dhukkubee inni nyaata dadhabnaan waliin nyaata nyaachuu hin dandeenye inni yaala dhabe jedhanii nyaata dhaabanii lagannaa nyaataa irra jira. Oromoo itti ima jirtaa ofi. Akkamitti sheemoonii jechuunis alfattan. Yeroo Iskender Naggaa qeerroon ashabbaariidha jedhee Ameerikaa dhaqee Ameerikaa irratti uummata keenya kassase. Filannoo irratti hirmaatu ayyama argatee wayita xilaanni Oromoo bakka argatu. Ati Oromoo maalirraa sabatta Abiyyi irra? Mee warrumaan Abiyyiidhaan Oromoodha jettan. Qeerroo kaleessa Iskender Naggaa kassase yaadattu. Magaalaa Ameerikaa dhaqee Iskender Naggaa qeerroo ashabbaariidha jedhee gaafa kassase yaadattani. Nama santu har'a filannoo irra hirmaataa jira. Abiyyiin hunda isaa warra Oromoodhaaf dubbatu tokkochaan bisaan jiru. Waan mana hidhaatitti kaan ajjeesuu akkamitti jala deemtan isin? Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee namatti dhaga'ama. Wayita kun mana yaalaa dhoorgamu kun filannoo irratti hirmaata. Oromoon hagana muluu diqqaate. Hagana gadi buute hamileenke. Hagana hamileensi cabe. Hagana diqqaatte. Jawaarii miti ga diqqaate. Oromoo diqqaate. Jawaarii miti ka salphate. Oromoo salphate. Jawaar homaa miti bar. Isiniif jecha kana mara ta'e bar. Nama silaa yoon har'a Ameerikaa keessatti boonee akka barbaadetti jiraatu saba kanaa gabrummaa jalatti hin laalu. Dhiittaa mirga namoomaa isarratti deemu jalatti hin laalu. Rakkoo isa mudatu jalatti hin laalu. Aarsaa kafala. Uummata kanaaf jedhee nan du'a. Jaarraa abbaa gadaa ta'a. Waaqoo guutuu ta'a. Taaddasaa Birruu ta'a. Hayilee Fidaa ta'a. Oromoon irraan nafinsiin jedheetiniin ka'ee biyyatti galee Ameerikaa keessa fataa jedhu makiinaa gaarii yaabbatee mana gaarii dhufee bishaan gaarii dhiqatee nyaata gaarii nyaatee nama hiyyummaa beekuu miti. Nama rakkoo beekuu miti. Nama kondominiyeemiif biyya galee miti. Nama manaaf biyya galee miti. Nama makiinaadhaaf kaleessallee qabsaa'aa ture miti. Nama mana kilaasii takkaatiif kaleessallee qabsaa'aa ture miti. Nama kaaree meetirii 200 kaleessallee qabsaa'aa ture miti. Warri kaaree meetirii 200 qabsaa'u. Warri mana gurfaa takkaaf qabsaa'u. Warri makiinaadhaaf qabsaa'u har'a qabsoon isaanii bakka geettee jirti. Qabsoon isaanii bakka geettee jirti. Aktiivistoota Oromoo kaleessa makiinaaf qabsaayan, kondominiyeemiif qabsaayan, manaaf qabsaayan qabsoon isaanii galma geettee jirti. Gaafiin abbaa biyyummaa Oromoo tokko hin deebine. Finfinneen har'a nurraa fudhatamte. Oromoon ajjeefamaa jira. Oromoon saamamaa jira. Warri kaleessa gaafii qonqootiif iyyee deebii argate. Sababa eenyuutiin? Sababa hayyootaatiin. Sababa Oromoon cabeen, sababa Oromoon diqqaatee qeerroon mana hidhaatti guurameen nuti lakkisi waliin dhaabannaa mana nukken makiinaa nukken jedhaniini qabsoo isaanii galmaan gayanii bilisoomanii jiran jarri. Warri hin bilisoomii yoo ka jiraattan taate hayyuu keessanii sagalee ta'a. Nuti ummanni keenya warri diyaaspooraa warri biyya alaa jiru waan nurraa eeggamu hunda goone diyaaspooraa namichaa laamshessine
Awurooppaa itti kaafne, Ameerikaa itti kaafne, kana caala wanni isinii goonu hin jiru nu warri biyya alaa. Woboolleen qabsoo isaa finiinsaa jira. Uummanni garuu qotee bulaan, gabareen cal jettanii taa'aa jirtan. Cal jettanii taa'aa jirtan. Hayyoota kennaa sagalee ta'a. Abbootiin gadaa, abbootiin amantii, jaarsoleen biyyaa. Hayyoota kenna kana sagalee ta'a. Jawaar yaala dhabuu miti silaa mana san keessa kabajaadhaan jiraachuudha qaba. Abiyyi Ahmadiif namni bakka kanaa isa ga'e Jawaar Muhammadi. Qabsoo inni wayyaan irra gaggeessetu Abiyyi Ahmad akka inni carraa mootummaa Itoophiyaa ta'e isa godhe. Lafaa ka'eetii miti Abiyyiin achi ga'e. Sababa qabdi jarana wanni marti. Dhiibbaa uummanni kenna godhe, dhiibbaa qeerroon godhe, dhiibbaa Jawaar godhetu Abiyyi bakka saniin ga'e. Akkamitti yaala dhaba Jawaararra jedhan? Tama dhugaatuu katteenne yoo teenne akkamitti yaala dhaba Jawaar? Xilaatummaan akkana qabu inni. Salphinni akkana qabu inni Oromoo. Isin ammoo warri biyya keessa jirtan muluma rabbi isin salphise. Na ajaa'ibdan isin. Na ajaa'ibdan. Ummata duraan akkasitti yoo hayyuun isaa waa ta'u tokka'ee ka'eetiniin sodaa du'aa dhiisee hidhaa sodaa dhiisee gadi ba'ee qabsoo isaa finiinsu har'a abadan. Nasbeen akka ajaa'ibaatitti isin qaalooftee jirti jechuudha. Ani kana muluu na dhibe waan uummanni kenna ta'e. Homa uummanni kenna ta'e natti ulfaate. Kanaaf jaran yoo jabaattan qofa nama taata. Baay'ee natti dhagahame. Baay'ee na gaddisiisee kanumaan wal qabsiisee ergaan kiyya wanti biraa wanti isiniin jechuu barbaadu Jawaar Muhammad yaala dhabuun Oromoon baay'ee tuffatamtee jirta. Meeqoo dhufaa qofa meeqoo Jata edala den kodolle motare namni baka kabe kudipeda nanare uki ketina hare sesera kuna Ijoo le biya goti gugura matambura enyuna le malir bunga padura Oto birbirse jiru maltu garsami jire alimbe kudanga ba Afrika Oromo ko bibire Difama no goda Oromiya mitire sirna gada mitire Oromo ma mitire gada bitugada kalachike aasaa kiyya xumuraa amma asirratti waan ani isiniin jechuu barbaadu kaleessa wayita Shimallis Abdiisaa aanan qorraa dhugu wayita Shimallis Abdiisaa ummata qeerroo ajjeesu wayita Shimallis Abdiisaa Oromiyaa saamsisu wayita Shimallis Abdiisaa alamuun simeefaa maastar pilaanii hujirra oolchuudhaaf taaggalan Jawaar Muhammad Awurooppaa fi Ameerikaa keessa qeerroo biyya keessaa baqattoota biyya Arabaa walitti ijaaruudhaan wayyaanee akkana godhaa jira qabsoo itti miniinsaa jira akkana itti godhee itti micciiraa jira har'a hoo yeroo Jawaar mana hidhaa keessa taa'ee qabsoo finiinsu yeroo Jawaar mana hidhaa taa'ee keessa lagannaa godhu warri akka taa'ee danda'a maal godha lagannaan sadaffaan dhufe jedha lagannaan afuraffaan dhufe jedha lagannaan shanaffaan isin haa ga'u jedha lagannaa torbaffaan isin haa ga'u jedha maalitti jiran Jawaar qabsootti jira mana hidhaa keessa taa'ee qabsootti jira Jawaar maaliin qabsaaya qoonqoodhaan maaliin qabsaaya waan danda'een si galee har'allee hin injifata akkuma kaleessa wayyaanee injifate har'as isin injifata mana hidhaa keessa ciise kutataadha rabbitu wajji dhaabata akka keessan isiniif fakkaata kutataa rabbitu isa tumsa si galee kutataa rabbitu isa tumsa achi ciisee isin injifata mana hidhaa san keessa ciisee si injifata Jawaar Muhammad gurratti si calawu achi ciisee si jedhe manuma hidhaa ciisee lagannaa nyaataa afuraffaa lagannaa nyaataa shanaffaa lagannaa nyaataa kudhanaffaa isin jettaniini akkanumatti hudduu teessan micciiree isin injifachuudhaaf deema Jawaar Muhammad nullee isin jalaan gallu ummanni keenya ummanni diiyaasporaallee taakkuu takka isin jalaa isin deebinu isinii galee kanaafuyyuu wantummaan isin har'a Jawaar Muhammad irratti warra akka taa'ee danda'a
wayta Jawaar Mohammad mana hidhaa keessa ciisee garaa isaa hidhatee guyyaa 40 qooqa turu cokkoo nyaata jedhanii turan. Maal jedhan? Dhagaa bu'uuraa kaa'u. Dhagaa bu'uuraa kaa'u. Isinii galee dhagaa bu'uuraa kaa'u. Jawaar qabsootti jira. Taayyeen dhagaa bu'uuraa kaaya. Jawaar qabsootti jira. Shimallis dhagaa bu'uuraa kaa'a. Jawaar qabsootti jira. Abiyyiin dhagaa bu'uuraa kaa'a. Jawaar qabsootti jira. Abiyyiin dhagaa bu'uuraa kaa'a. Piroojeektii eebbisa. Piroojeektii eebbisa. Piroojeektii eebbisa. Garuu Jawaar maalitti jira? Qabsootti jira. Isin injifata achumaa dhufe. Rabbiin kun inshaallah irratti nuu tumsa. Isinii galee wanti rabbi bira jaalatamu maa inni? Soomaa jirra. Soomnee soomaan qabaa jirra rabbii kenna. Yaa rabbi dhugaa ta'e na baasi jennee. Yaa rabbi haqa baasi jennee. Rabbiin soomni kiyya jedhe ni soomna. Waan inni kiyya jedhe gooneetiin rabbii kennatti kadhannaa jechuudha. Isin qawwee qabdan, taankii qabdan, birrii qabdan. Tabiyya alaa isin irraa dhaabne tabiyya keessaa rabbiin isinitti finnanu. Rabbiin isin qabna soomnee. Dhugaa qabannee, haqa qabannee, Jawaarima isin achitti lagannaa 10ffaa jettanii piroojeektii eebbistan. Lagannaa 7ffaa jettee piroojeektii eebbista. Lagannaa 11ffaa jettee dhagaa bu'uuraa keetta. Dhagaa bu'uuraa ati keettu san guyyaan isinii kennu dhufaa jira Taayyee danda'a. Dhagaa bu'uuraa ati keettu kana guyyaan sii kennu dhufaa jira Shimallis Abdiisaa. Dhagaa bu'uuraa ati keettu kana guyyaan sii kennu dhufaa jira Abiyyi Ahmad. Dhagaa bu'uuraa ati keettu kana guyyaan sii kennu dhufaa jira Addisuu Araggaa. Fagoon jirtan. Inshaallah. Haqan qabdan. Dhiiga qeerroof qarreetiin achi geettan. Dhiiga ilmaan Oromootiin achi geettan. Dhiiga Oromoo gajjiigeetu achiin isin ga'e. Abadan. Dhagaa bu'uuraa isinii kaa'uudhaaf guyyaa eeggata rabbiin inshaallah. Dhagaa bu'uuraa Taayyeedhaaf kaa'uun guyyaa rabbiin fagoon jirtu. Dhagaan bu'uuraa Abiyyiidhaaf kaa'amuun guyyaan fagoon jiru. Dhagaan bu'uuraa warroota akka Alamuu Simeetiif kaayamuun fagoon jiru. Rabbiin nuu haa tumsu. Yaa rabbi ati. Wallaahi yaa rabbi nuu tumsi. Dubartoonni teenallee sooma. Sooma guyyaa takkacha yaa rabbi dhugaa baasi yaa rabbi zaalima nurraa furi jedha. Rabbiin waa mara keessatti soomni kiyya jedhe. Ani sii soome waan an si gaafadhe naa godhi jedhi rabbii kee gaafadhu. Haqarratti, dhugarratti. Namicha kana yoo Oromoon gabba'uu didde du'aa itti goonee du'aayin kararraa qabna. Yoo qeerroon gabba'uu didde du'aa itti goonee kararraa qabna. Woboo waliin du'aayii teen itti roobsine oppodiyoodha dhagaa bu'uuraa kaa'uudha qabna. Piroojeektii eebbifna jette hayyuun kenna yaalan argatu. Piroojeektii eebbifti hayyuun kenna yaalan argatu. Piroojeektii eebbifti hayyuun kenna yaalan argatu. Warri soddaa isaa kaleessa Oromoo shawwaduudhaaf Iskendar hidhan har'a ammoo gadi yaa'ee marti isaa. Jawaar maal qaba jedhan? Jawaar maal qaba? Rabbii isaa malee. Iskendar ummata Amaaraa qaba. Boordii filannoo keessaa burtukaan qaba. Biyya alaati ummata Amaaraa 60 qaba. Maal qaba Jawaar Mohammad jedhan? Maal qaba? Nuyi warra biyya alaa jiru kana iyyuu malee. Mee maaluma qaba Jawaar? Nama Jawaarii dubbatu Oromoo keessaa tokkochuma naaf hidhaame subhanallah. Rabbiin si haa dubbatu Jawwee. Ati abbaa dhugaati. Ati abbaa haqaati. Rabbi si haa dubbatu namni si dubbatu dhabame oppodiyoo keessa. Rabbiin si haa dubbatu namni si dubbatu dhabame ilmaan zaalimaa keessa. Ati haqa qabda kaleessa ifaajee guddaa qabda. Har'a Oromoon uf beekee sadarkaan itti har'a uummanni kenna diqqaa guddaan nama taane jedhetti wanni jedhetti situ kana mara godhe rabbiin ammoo ifaajee ta'e lafan balleessin haqa kee lafan balleessin rabbiin ka dhugaattuu injifata dhugaan hin injifatte injifachuudhaaf deemaa jirti. Argite? Akkuma sheetichi kaleessa jedhe Abiyyiin gaafa qalmaaf qopheessan samii argaa akkuma jedhan sanuma wanni isa eeggataa jiru. Dhugaa argaa hin jiru. Dhugaan jalaa dhokatte. Piroojeektii ma eebbisaasi. Wayita hayyoonni Oromoo yaala barbaadna jedhan. Ammallee uggurri beelli ka'e sadaffaan isinaa ga'u afuraffaan isinaa ga'u jabaadhu Taayyee danda'a. Jabaadhu akkatti naftu. Guyyaan tokkon jira guyyaa xiffii fi akkana si bira dhaabannee kaballaa sinna hinee wallaahi sirratti ashoofnu tokko fagoo hin jiru inshaallah. Inshaallah. Way akkatti haftaa Taayyee. Abadan akkatti naftu war. Akkatti naftu. Sii galee akkatti naftu. Haqa feete turi. Haguma feete. Fagoo hin jiru guyyaan. Fagoo hin jiru guyyaan. Fagoo hin jiru guyyaan yaa rabbi nuu tumsi jedhaa bakka jirtan maraa Oromoon diqqaatee jira. Oromoon saphatee jira. Hayyuun namaa yaala dhabuun filannoo itti dhiisaasi. Waa'ee filannootii midhama. Hayyoonni kenna yoo dhukkubsatan akkamitti yaala dhaban jira. Mee namnummaan hayyuu Oromootii dubbatu jira qaama mootummaa keessa. Hin jiru. Burtukaan miidhagsaa Iskendar Naggaa filannoo irratti hirmaachisuudhaaf jecha waraqaa 300 wayi ibiddaan gube jette. Waraqaa 300 wayi birrii miiliyoona tuqaa meeqa itti baasette. Iskendar Burtukaan qaba.
Amaarri guutuun isa waliin jirti. Oromoo Jawaar hayyuu kee maaltu waliin jirame? Maaltu jira? Mee maaltu jira? Baay'ee natti dhagahame. Wallaahi gaddee waan gaddu wallaahi. Kanaafi achumaa deebi'ee isin injifata Jawaar Muhammad. Isinitti himu Jawaar ajjeeftanii jiraatee isin injifata Jawaar. Qabadhu taa'ee danda'a dubbii kana. Manuma hidhaa san keessa taa'ee otomaa isin piroojeektii eebbiftan. Otomaa isin dhagaa bu'uuraa keettan Jawaar achuma ciisee dhugaa qabatee. Kanaan dura isinitti meera bar. Isin akka barbaadanitti duula na filadhaa godhaan ciisee isin mo'adha isiniin jedhee bar Jawaar. Ciisee garaan ol garagalee ciisee isin mo'adha isiniin jedhe. Har'as mana hidhaa san keessa ciisee isin mo'ata Jawaar. Dhukkubsachuu, miidhamuu, dararamuu homaa miti. Isinis rabbii miti. Ilma namaati bar. Waa hunda beekuu hin dandeessan. Rabbiin musiibaa isinitti darbuudhaaf deema. Musiibaa baay'een isin dha'uudhaaf deema. Dhugaa awwaaltan, dhugaa gabbantan, dhugaa boolatan. Kanaafi gana musiibaan rabbii isinif buuti jechuudha. Du'aa isinitti goona nullee. Abadan. Akka isin dhugaa Oromoo awwaaltanitti. Akka isin Oromoo mallaqaa walirra bittanitti. Akka isin obboleessa irratti mallaqaan bittanitti. Akka isin obboleessa irratti birriin bittanitti. Rabbiin isinillee balaa ofii isinitti gadi dhiisa inshaallah. Ammaayyuu qabamtaniimi akkatti keessa baatanii numa laallame. Kanaaf uummanni keenya abiyyiidhaan shame on you jechuun isinirra jira uummanni biyya keessa jirtan. Shame on you. Hayyoonni Oromoo yaala dhabuun shame on you. Wayita uummanni Amaaraa filannoo irratti hirmaatu. Wayita Iskendar filannoodhaaf galmaa'u. Jawaar yaala dhabee Oromoo rabbii keetii jedhiyati. Namuma amma isin uummanummaan biyya keessa jirtan. Uf hin laaltaniis. Ofuma laaltanii. Maal taatan jiran? Maaluma taatan? Wayita Oromoon har'a hayyuun isaa filannoo miti. Mana yaalaa dhaquu mootummaan kun dhoorgu maalumatu isin dhibe jedha uummatuma Oromoo kanaan. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Waan baay'ee nama aarsu. Waan baay'ee namatti ulfaatu. Kanaafi uummanni keenya warri biyya alaa jirtan warri biyya kaleessa hiriira Minisootaa keessa geggeeffame har'a biyya Jarmaniitti, Ingiliizitti geggeeffamuudhaaf kan itti fufaa jiru, gara fuulduraatti godhamaa jiru, jabaatee addunyaatti iyyuu qabna jira. Oromoon salphate. Warri biyya keessa jirtanillee jabaadhaa. Ijoolleen dargaggeeyyanii wobootti dabalama. Warri biyya alaa jirtan woboo qarqaara. Carraan teenya takkattiin carraan nu qabnu waraana qabaachuu qofa. Wallahi kanaan alatti falli takkan jiru. Amma waan biraa dhabnee kunoo sadarkaa itti hayyuun kee yaala dhabu. Laalime filannoo minaamina dhiisati. Mirgi isaa eeggamee fi filannoo irraa hirmaachuu waan biri. Sinii gala. Nama filannoo irratti hirmaachuu waan biraati. Oromoon har'a gana diqqaatte. Hagana salphate. Abiyyiin hagana nu salphise. Hagana nu tuffatte obbo Dhiyoon. Kanaaf rabbiin nu haa tumsu. Rabbiin nu waliin haa dhaabbatu. Dhugaan jirtu kanaa Jawaar isin injifata taayee danda'a jaalattee jibbite taayee anatu sitti malaal jaalattee jibbite mana hidhaa san keessa ciisee lagannaa nyaataa godhee akkuma ati tuffattu kanatti borcii baaftee mimaa rakkoon qabu qalmaaf qophaayaa jirtaa jechuu gabbatte baay'ee gaarii gabbadhu ajaa'ibatti gabbadhu taayee danda'a maaliif qalmaaf qophaayaa jirta waan biraa ammoo biyya san keessatti gabbinni keessiisifaayee hin jiraatu Itoophiyaa keessatti. Kuni waan adii waan beekuu qabdu kanuma jabaadhu gabbadhu boorradhu bifallee jijjiiradhu diimaa gara diimaatti jijjiiramaa irraa iyyuu barra homaan jettu homatti akka gabbinni kun gabbinna zalaalamii siin ta'u har'a akkuma hangaasaan Ibraahim Kaleessa jedhe abiyyiin eessa nu dhiiftee deemtaa jettaniini sababa abiyyii uummata fixuu Oromootti ashoohaa jirtaniimi abiyyiin jiraatee dhiisee abadan gabbinna sifaa isiniin ta'u namichatu maal jedhe beektanii hoolaa mana keessa qallabeedhaan. Hoolaa bitee hoolaa kana citii wantoota nama hoolaa gabbisan kana nyaachisadha. Maaliif nyaachisaa hoolaa nama isii yaadee qaamuma isiitiif yaade seeti. Gixxima nyaachisa. Hoolaan kun gabbatee akkuma nama sangaa gabbisuu jechuudha. Xaa'oo kana citii kana walumaan naqee ima gabbisa. Gaafni isiin of argitu gaafa gaciibsanii morma isii albeerra gadi kaayan
akka du'aaf gabbisaa jiran beekte jechuudha. Gabbinni taayee nama gabbataa jiru kun gabbinna sifaa itti fakkaata karabatii hidhatee garaa hagana of dura deebisee wayita nama zalaalam idimee mootummaa dimokiraasii tokkoof godhee garaa isaa achiin gahee ka osoo magaalaa Finfinnee keessaa daqiiqama takka rabbiin uummata keenya yookaan waraana adda bilisummaa Oromooti afaan buuse gurra taayee danda'a akka takka takkaan irraa guuranii alanshan hin nyaata woboon gurra isaa irraa cireetumaa nyaata ima liqimsa hin gatu sinii galaami nama akkasiisan tuyyuu magaalaa Finfinnee keessa taa'ee karabatii isaa lafaan gahee akka nama biyya dimokiraasii keessa jiru bara gabbataa jira bara qalmaaf qophaayaa jira bara idmeen qabu ka haguma fedhellee yoo ture bara akirri isaa salphinna bara እንዴ yoonullee qaluu baanne warruma soddaa biyyi kanatu saqala waraanni adda bilisummaa Oromollee argachuu dadhabe soddaawwan isaa tana qala har'a jarri walii funyaaniif afaaniimi jaalalli akka jaraan jiru Iskender filannoo irratti hirmaachiseef Finfinnee itti qoodaa jira bakka maratti itti qoodaa jira mallaqa dhaqee meedaanii taphattoota isaanii iddoo maratti birrii itti naqaa jira miti gabbadhu ajaa'ibatti gabbadhu distiiciti ashoofi bakka cal'isi ima ashoofi Oromotti hayyuu Oromootitti ima ashoofi fataa jedhi yaasa'e bulguu waraabessa dhiiga namaatiin jiraate kaleessa si beeyna bar fuula keessi beeyna bar shin'aa oytee keessa goge fakkaata bar bara 2018 yeroo biyyiin gara aangoo dhufu oytee jalatti shin'aan gogee shin'aa jala gubate shin'aa marqa shin'aa fakkaata bar taayee danda'a har'a nama fakkaate namarratti waa barreessa hayyuu ta'ee dubbii himaa oppodiyoo bakka sanumaayyuu waan dubbatu hin beeku cuukkoo nyaataa akkas ta'e ima jabaadhu rabbiin ima akka gubanne kanatti nafnu akka aarre kanatti nafnu akka garaan nu gubate kanatti nafnu dhamadan wanni marte wanni akkanatti taa'u takka illee hin jiru kanaafi ummanni keenya ummanni diyaaspooraa maashaallah dha gara keessanii maafi kalam jette aramni waa takka illee bira tareeyyu matoo ta'ee bira tareesi abiyyiin har'a alarraa waan qoonqotti osoo hin butadhe butatu hin argatu kana caala waan goonu qabnu biyya keessa waraana adda bilisummaa Oromootiin ala sochii ummanni godhutu laafe qotee bulaan jaarsoleen abbootiin gadaa abbootiin amantii sochiin isaanii baay'ee dadhabaa woboon darajja'aa jira jabaachuudha qaba ijoolleen teenya ammoo warri gubata qabdan hayyuun keessan har'a dhukkubsatee yaala dhabe hayyuun amaaraa wanni hayyummaan guunne hayyummaan guuttu bar Iskender Nagga amaaraaf sabboonaadhaa jennu akka ijoollee ammata amaaraa keessa amaaraaf dhugaan amaara bilisoomsuu qabsaayaa jennu garuu Iskandariif Jawaar wal madaalanii fi miti wayita har'a uummanni amaaraa waan barbaadu hunda guuttatee fataa jedhee jiraatutti Oromoon abiyyii jala deemee ashoofa baay'ee nama gaddisiisa kanaafi Oromoon dammaqus irra jira jabaachuu sirra jira ka'uu sirra jira wanni citti haa cittu taphattiin argamu jedhan aangoon taphattiin argamu bilisummaan taphaan biyyi bilisoomte takka illee hin jirtu taphaan namni bilisummaa bahe takka illee hin jiru kanaafi ummanni Oromoo hayyuu kee ka yaala dhabeef furmaata barbaada woboon furmaata barbaadaa jira ummanni kunis furmaata barbaada warri diyaaspooraa furmaata barbaadaa jira ummanni kunis furmaata barbaada ummanni kuu yoo jennu uf beeytan isinu baay'ee jira Oromoo miliyoona 60 jenne Oromoo miliyoona 60 diyaaspooraa biyya alaa jiru kanaafi waraanuma adda bilisummaa Oromoo bosona jiru san qofa kuudhee sadaqe Oromoo ka hassabaa jiru kun miliyoona 60 kun ka Finfinnee jiru ka Oromiyaa magaalaa garaagaraa keessa jiru eessa dhaqe jarri kun moo hisaabaan ala ta'e bilisoomanii jarri bakka bilisoomanii waan barbaadan hunda galmaan gaatanii kana ummanni Oromoo laalee furmaata barbaadu isinirra jiraata furmaata barbaadu isinirra jiraata hayyuun Oromoo waan biraa dhabee yaala dhabuun fafa salphina guddaa jireenya akkanaa isinitti taafu isinii galee